qophii keenya gilgaalaati. Nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha sagantaa keenya eegallee jirra. Nu faana turaa eessayyuu hin deemna. Irraa barachaa itti bohaaraa akka jirtan abdii guddaa qabna. Mana keessan ta'aatiin nu daawwadhaa. Yuutuubii keenya hambaa miidiyaa immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatina. Qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hobot Bulchaati. Ogeessi kaameraa keenya Oliyaa Taakkalee nu faana jira. Yeroo gaarii. Tole, eeyyamamaa ta'uu keef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal bara maqaan kee eenyu? Eshi maqaan koo Asheetu Kenneen jedhama. Garsaan jedhama. Hacaaluun jedhama. Hacaaluu Hundeessaa moo? Akka Hacaaluu Hundeessaa osoo hin taane Hacaaluun jedhama. Tole Maagii, gaaffiin keenya jalqabaa akkas jedha. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalatee siif obboleessa yookiis obboleetti kan hin taane eenyudha? Yookiis maali? Isti gaaficha irra naa deebi'e. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalatee siif obboleessa yookiis obboleetti kan hin taane maali? Anaaf obboleessa kan hin taane maalidha ree? Yaali mee yaali. Isti anaaf beekuu hin dandeenya dhugaa. Dhugaa barbaadi kun hin ulfaatu. Anaaf maatii keenya irraa dhalate garuu hin beeku. Maqaa ta'etti maqaa. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalate obboleessa obboleetti kan hin taane. Obboleessa obboleetti kan hin taane immoo abbaa haadha biyya irraa taane. Ishi koo hin yaala. Yaali. Abbaa kee haadha kee irraa dhalate obboleessa. Yookaan abbaa kiyyaa fi haadha kiyya ta'anidha. Carraasa dhumaa tokko siin laadha yaali. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalate obboleessa yookaan obboleetti kee kan hin taane. Anuma kana. Bravo. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalate obboleessa kee yookiis obboleettii kee kan hin taane eenyudha? Hin jiru nama akkasii qabu. Barbaadi tarii qabaachuu dandeessu. Abbaa kee irraa dhalate. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalate obboleessa kees obboleettii kees miti. Ana. Tole, gaaffiin keenya lammaffaa akkas jedha. Takkaa keessaa baanaan lammata kan nuti itti deebi'uu hin dandeenye maalidha? Takka keessa baanan itti deebi'uu kan hin dandeenye du'a. Du'a ta'a immoo bakka sa'aatis ta'uu danda'a. Takkaa keessaa baanaan itti deebi'uu hin dandeenyu? Deebi'uun hin danda'amu. Sa'aatis ta'e du'as takka keessaa baanan itti deebi'uun hin danda'amu. Takkaama si darbeera erga si darbe jechuudha. Na darbeera waan ta'eef amma duubatti deebi'ee dhaquu waan hin dandeenyeef na darbeera. Takkaa keessaa baanee kan itti deebi'uu hin dandeenye. Garaarame keenya. Asoon cimtee. Takkaa keessaa baanee lammata kan itti deebi'uu hin dandeenye garaara keenya. Akka hawaasa gaafan gaafficha baase na bukkee turteeti. Waan hundee Gaaffiin keenya inni sadaffaa akkas jedha. Gaanfi arbaa ittiin loluun alatti faayidaan isaa maali? ittiin suufuuf waa ittiin suuftee barbaaduuf. Gaanfi arbaa ittiin suufuufdha? Ittiin suuftee waa barbaaduuf. Funyaan moo gaanfaan suufu? Akkasuma yaade garuu Carraasa dhumaa siin laadha yaali. gaanfi arbaa ittiin waa qolachuuf. Loluu jedheeraam qolachuu jechuun loluu wajjin wal fakkaata ka tokkumadhas. Ittiin loluu alatti wanti biraa wanti inni fayyadu. Naan galee. Tole haa ta'u. Ittiin loluun alatti. Faayidaan gaanfa arbaa jechuudha. Beekuu hin dandeenye. Gaanfi arbaa ittiin loluun alatti faayidaan isaa maalidha? Ittiin loluun alatti faayidaa biraan qabaare. Faayidaa biraan qabu ittiin loluun alatti. Ittiin loluurraa kan hafe faayidaa biraan qabu miti? Qabaachuu danda'a garuu hin qabu jedhee fudhadha. Ittiin loluudha gaaffiin lammataa
inni nu fayyadu immoo kan warqees ta'uu danda'a. Gaanfa isaa keessa wanta warqee ta'e wayii jira. Saniifillee nu xaqqamuu danda'a. Wayi immoo waancaa wayiis ta'uu danda'a. Waancaa isaa wanta jechaadha. Gaanfa arbaa irraa hojjetamaa waancaan? Ta'uu danda'a. Warqeedha walitti makamee tooni birata biraarra ta'uu walitti makamee hojjetamuu danda'a. Sirriitti beektaa garuu? Beekus ta'uu danda'a. Akka haasa'amutti malee beekuu dhiisuus danda'a. Beektaa wanti qabatamaa miti. Nyaatni yeroo dheeraa taa'ee dhamdhamni isaa hin banne yookiis immoo hin aloofne maalla? Nyaanni moo dhugaatii? Nyaata. Nyaanni yeroo dheeraa taa'ee dhamdhamni isaa hin banne. Istii wayna yaala. Araaf beekuu hin dandeenye. Nyaati yeroo dheeraa taa'ee hin aloofne akkasuma dhamdhamni isaa hin banne hin beektu? Hin beeku. Hin beeku isa dhaalee. Haga barbaade ture kan hin aloo. Shiroo. Shiroo. Shiroo wanti jiru. Ittoo shirooti. Ittoo shiroo wantichi dhamdhama isaas hin jijjiirratu. Shiroon amma yoo bulee fi akkam jijjiirratu? Jechuun shiroo. Carraan siilaadha ammas yaalii akkaseedha gaaffiinsa. Gosoota nyaataa keessatti dhamdhamni isaa hin jijjiiramu. Bara dheeraa yoo ture hin alaawus maalla? Cuukkoo. Nyaata aadaa Oromoo keessatti cuukkoo jedhama. Cuukkoon hin alaawu yoo ta'e. Turuu danda'a jedhu gaafa isaan garuu isuma deemaa yaada akka yaadu. Kun waggaa dheeraa turuu danda'a. Hin beekne isaa. Aga kamiyyuu yoo ta'e nama isaa hin jijjiirratu alaa'uus hin danda'u jette. Wanti kun bishaani. Nyaataa bishaanni. Dhugaatiidha dammoo inni yaa'u haa ta'u nyaata keessa immoo inni wanni hin taane hin jijjiiramne. Isti qabeenya yaadadhaan. Yaali ka yaadadha. Wanti hin aloofne nyaata ta'ee tooni bakka soogidda ta'a. Soogiddi baay'ee waggaa dheeraa turuu danda'a? Cobu soogiddiin cobu yoo. Wanna tokko akka kaa'ametti amma soogidda jechuun hin cobu yoo jiidha tuqe malee amma iddoo baay'eessa isaa yoo keeche hin cobuu hin danda'u. Sirraatan kaa'amnaan jechaadha. Garuu akka bishaan maddii yookaan lafa jiidhinsaarra qaburra yoo keesse cobuu danda'a. Weellisaa ati utuu sirba dhiisee jettee yaadu jira artistoota Oromoo keessaa jechuudha. Otoo sirba dhiisee? Otoo sirba dhiisee nan jedhu jira garuu maqaa isaallee na harkaa badee malee. Inni irraanfatte? Maqaa isaa kaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf ani kanan otoo sirba dhiisee nan jedhu kan akka Caalaa Entertainmentii kan jedhu wayii jira mucaa wayii. Caala nu argina si arginaan caalaan. Garuu na argina waan na dhiisatti fakkaatu. Otoo sirba dhaabe jettee yaadda? Maaliif sirbi isaas baay'ee dhaloon isaa waan wal faana hin deemu wayita si hunda nan hordofa garuu riitiimiin isaa sirrii miti isa kanaafuu garuu odoo dhiise yookaan immoo nama waa'ee aartii hubate faana odoo ta'ee jedha. Dhaamsa kee gara saalaaliitti dabarsiifnee caalaaf. Caalanii odoo sirba baasuun duratti waa'ee aartii qoratee yeedaloo fi riitiimiin isaa wal faana akkamitti deemaa kan jedhu odoo qoratee artistoota gurguddootti dhiyaatee odoo sirbuun isaa bareeda ta'e akkasitti odoo sirbee hin jedhaanii kanuma yaadu. Jaala dhageesse jedhee abdii qaba. Osoo sirba dhiise mana akkamitti jedhama hin jedhamu sirba osoo dhaabe yaa dabalee tooni yaa sirbu yookaan nuuf haa cimu jenna malee haa dhiisu hin jedhamu. Namni sirbi isaa sitti hin tolle hojiin isaa sitti hin tolle haa dhiisu jettee yaaddu jira jechuudha. Hin jiru malee sirbi kamiyyuu bakka maaliif yaa wanti namatti hin tolle tokko hin jiru beektaa. Sirbi kamiyyuu namatti tola yaa garuu irra caalinsatti kan jaalattu jira yoo jette malee. Yaa aga ta'e tokko bakka wanti jibbamu iyyuu hin jiru. Nan tokkichi isaa iyyuu hin jibbamu hundumtu bakka bayeessuma hundumtu. Utuma tarii si ilaalaa jiru artistoota Oromootiin yookiis immoo sirbitoota Oromootiin maal jechuu barbaadda? Artistoota Oromooti wanti nani jechuun ni barbaaddu baay'ee nu galatooma guddaa isaa isin galateeffannaa akkuma amma irra jirtan kanatti itti nuuf fufaa isiniin jechuu barbaannan jedhaan.
Otoo sirba dhiise jedhee nama yaadu itti kaatafarii. Maaliif? Baay'ee waan jechuun baay'ee sagalee waan qabuuf otoo faarfatee jedhee na yaada. Oromoo maal jettu yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa waa itti qaarratti jechuudha. Itti qaatte galagaliitis arga. Maali waan yaada jettu dabarsiif. Itti kaatafarii akkuma beekamu otoo faarfataa akka Caalaa Bultumee fa'aa ta'e tokko faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa fa'aa ta'e baay'ee natti tola. Otoo Waaqayyo faarfatee baay'ee natti tola. Kanneen akka Biqilaa Kabbadee fa'aa baay'ee natti gammada. Otoo kanneen akkasii ta'e jedhee nan jaalladha baay'ee. Waan jaalladha. Tole haa ta'u gaaffiin keenya inni xumuraa akkas jedha. Asii kaasee aga Ambootti gaafa jalqaba deemu sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 hin deemu. Gaafa deebi'u immoo daqiiqaa 75 hin deemu. Maaliif akkamitti? Istimee gaaficharra deebi'aa. Jalqaba gaafa Amboo dhaqu sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 deemu. Gaafa dhufu immoo daqiiqaa 75 deemu. Akkamittiin? Maaliif? Sababni isaa yaa kuni akkamitti akkas ta'uu danda'a? Silaa kiiloomeetirii inni deeme hundi wal qixa waan ta'eef karaa deebi'ellee akkasuma ta'uu danda'a. Akkamitti wal darbuu danda'a? Maaliif ree? Jalqaba akkas ta'e lammata irratti immoo 75 ta'e. 75 ta'uu hin danda'u. Akkamitti taaree yoo yaa'u uummata fe'ee yoo deemee raate yoo biraa harcaasisu ammaa waa tokko kiiloomeetira waan ta'eef iyyuu wanti inni isarraa irratti tokko hin jiru akkasumatti inni itti fufa malee akkasumaan deemas immoo. Sadhumaa carraa siif hin laadhaa yaali. Beekun dandeenya lakkiin isanumaadha bakka wanti inni hir'isuuf hin jiru. Gaafa dhaytu Saa 1 fi daqiiqaa 15. Gaafa deebitu garuu daqiiqaa 75. rakkoon immoo gaafa dhaytu kana deeme gaafa dhufu immoo sa'aatiin murtaa'uu hin danda'u kaa. Haala ariitii konkolaataa waan ta'eef murtaa'uu hin danda'u. Kiiloomeetira osoo ta'e malee sa'aatii murteessuu hin danda'u. Maaliif karaan cufamuu danda'a waan adda addaa waan ta'eef. Tarii immoo asii yeroo deemu karaan cufaa ta'e yeroo achi deemu karaan banaa ta'e deemuu danda'a. Kanaaf jarjaree deemee jechuudha gaafa 75 deeme. Tole. Daqiiqaa 75 jechuun sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 jechuudha. Eeshi. Sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 jechuunis immoo daqiiqaa 15 wajjin jechuudha. Waluma qixxeedhaa jechuudha. Waluma qixxeedhaa jechuu barbaada. Tole galatoomii heeyyamaa tookeef guddaan si galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaan ulfaadhu galatoomii aceeko. Ulfaadhu. Ayyee. Ulfaadhu abbaa biyya. Ayyee. Turtii qabaannetti akkasinitti bashannanaa irraa barachaa turtan homaa tokko shakkii hin qabnu gaaffiiwwan turaniif deebiisanii laannaa gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Haadha kee fi abbaa kee irraa dhalatee obboleessa kee yookiis obboleettii kee kan hin taane maalii yookiis immoo eenyu kan jedhu ture haadha kee fi abbaa kee irraa dhalatee obboleessa kee yookiis obboleettii kee kan hin taane soma mataa keetii jechuudha. Gaaffiin keenya inni lammataa immoo takkaa keessaa baanaan lammata kan ittiin deebi'amne maal isa jedhuuf immoo takkaa keessaa baanaan tasuma tasa kan nuti itti deebi'uu hin dandeenye gara haadha keenyaati jechuudha. Inni sadaffaa immoo gaanfi arbaa ittiin loluun alatti faayidaa inni qabu maal isa jedhuufi tasumayyuu tasa arbi gaanfa hin qabu. Inni afuraffaan immoo amma barbaade yoo ta'e kan hin aloofne dhamdhama isaa kan hin jijjiirranne maal isa jedhuuf immoo damma. Yeroo hundumaayyuu bara dheeraa kan turuu danda'u dhamdhamni isaa kan hin jijjiiramne kan hin aloofne dammaa jechuudha. Weellisaa yookiis immoo aartistii Oromoo keessaa sirba otoo dhaabee kan jettee yaaddu isa jedhuu fi nu kakkaasaa turanii egaa ani keessaan qaba. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo asiiti aga Ambootti sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 deemna jalqabatti gaafa deebinu immoo daqiiqaa 75 deemne maaliif dhasa jedhuu fi namoonni tokko tokko karaatu cuccufaa ture gaafa deebinu immoo karaatu banaa ta'e kanaafdha yaanni jedhu kakkaa ture miti garuu sa'aatii 1 fi daqiiqaa 15 akkasuma daqiiqaan 75 wal qixxeedha. Kana fakkaata ture turtii qabaannetti akkasinitti gammadaa turtan homaa shakkii hin qabnu qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hoboot Bulchaati. Ogeessi kaameraa keenya Oliyaa Taakkalee nu faana jira. Torba nagaa wal agarratti nagaatti tura.